Yoo yaajenne jirtu hordoftoonni maatii wal lammishootuuf alaamanni sa'a namni maatiin waatiin nagaa. Ani lammiin keessan nagaa nan qabachuudha. Isinillee baga nagaa taatan jechuun barbaada. Baga nagaan walitti deebine. Har'a immoo viidiyoo bareedu kanaan walitti deebineera. Innis maal inni jettanii waa'ee Windows 11 jechuudha yookiin immoo Windows 11 akkamittiin akka install goonudha jechuudha. Waa'ee Windows 11 qofas miti warri Windows 11 fe'achuu hin dandeenyellee furmaata wayii tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera jechuudha. Akkuma beekamu torbee kana keessaa jechuunis October 14 bara 2025 irraa kaasee Windows 10 expire ta'eera jechuudha yookiin immoo dhaabbanni Microsoft Windows 10 expire godheera nuun jechaa jira jechuudha. Windows 10 gaafa expire ta'u nuti immoo Windows 10 sana fayyadamna yoo ta'e security update akkasumas technical support kamiyyuu Windows 10 sana irraatii argachuu hin dandeenyu jechuudha. Computer keessanii security update argattu taanaan immoo malwareef yookiin virusiif yookiin immoo hackeriif salphumatti saaxilamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maali yoonaan jettanii Windows 10 keessan gara Windows 11 tti jijjiirachuu qabdu yookiin immoo upgrade gochuu qabdu jechuudha. Garuu kan nama aarsu computerri baay'een amma gabaarra jiranii Windows 11 support hin godhan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti akkamittiin akka Windows 11 akka download goonu erga download goone immoo akkamittiin akka install goonu yookiin immoo akkamitti akka Windows 10 irraa gara Windows 11 tti jijjiirru akkasumas immoo dhuma viidiyoo kanarratti yoo computer keessan Windows 11 support godhu ta'e mala afur yookiin immoo optionii biraa afur sinittan hima jechuudha. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaan affeerraa kiyya jechuudha. Windows 11 kana install gochuu fi maaltu nu barbaachisa jettanii jalqaba irratti filaashii jechuudha. Filaashii qabaachuu qabdu. Saayiziin filaashii keessanii GB 8 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Kun amma computer kiyya irraa sin agarsiisa. Jalqaba maalan godhaa browserii qabdan banattu ani browserii Mozilla banadheera yookiin Firefox banadheera achirratti microsoft.com/ yookiin immoo muraa gootaniiti software download jettanii gaafa barreetanii kunoo interface akkasii kana sinii fida jechuudha yookiin immoo download Windows 11 from Microsoft jettanii search gootaniiti karaa sanaan illee argachuu ni dandeessu jechuudha. Ishee jalqabaa irra jirtu filattu jechuudha. Windows 11 install gochuuf jirra waan ta'eef Windows 11 filanna jechuudha. Windows 11 kan jettutti click gootu. Sana booda kunoo gara jalaa kunoo filannoo sadii jiran ni jalqaba. Windows 11 installation assistant jedha. Lammaffaa immoo create Windows 11 installation media kan jedhu jira. Sadaffaan immoo download Windows 11 disk image kan jedhu illee ni jira jechuudha. Irratti click gootanii download gochuus ni dandeessu. Yoo ishee sadaffaa kana filattanii yeroo biraa fayyadamuu dandeessu yookiin immoo computer keessan irratti bifa imageetiin yookiin immoo bifa ISOtiin siniif ta'a jechuudha yookiin immoo download ta'e siniif ta'a jechuudha. Yeroo biraa illee itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lakki ani barbaadu ammuman flash kiyya irratti boot godheen flash kiyya irraa immoo window kiyya format godha kan jettan yoo ta'e immoo ishee lammaffaa kana filachuu ni dandeessu jechuudha. Ishee irratti click gootu download now kan jettu irratti click gootu. Sana booda maal godha media creation tool kan itti Windows 11 install gootan download sinii godha jechuudha. Kunooti amma kan ko media creation tool download naa ta'eera. Sana booda maal gochuu qabdu computer keessanitti flash keessan galchuu qabdu. Kunoo kan ko flashin computer kiyyatti seeneera. Flash kiyya irratti boot gochuuf jirra waan ta'eef flash kiyya amma galchuun qabachuudha. Kunoo flash kiyya seenseera. Sana booda applicable notice and license terms kan jedhu jira. Gad dhuftanii next jettu. Sana booda getting a few things ready jedha ammallee next jettu. Sana booda select language and editions jedha language jettanii default insa English jedheeti United States jedha edition insa Windows 11 jedha inni kuni default dha default kana fayyadamtanii isin jechuun barbaada yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu United Kingdom illee gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma default kanaan dabarsuun barbaade waan ta'eef nan isa edition Windows 11 madhanni waan biraan qabu jalatti check box way jirti check box suni use recommended option for this PC kan jettuun filadha. Sana booda next gaafan jedhu kuno choose which media to use jedha inni jalqaba USB flash drive jedha inni lammaffaa immoo ISO file jedha ishee jalqabaa kana fayyadamuu yoo barbaade ishee godhetaniini manna jedha garuu jalatti it needs to be at least 8 GB naan jechaa jira jechuudha. Sana booda gara jalaa next kan jetturti next tan bu'aa kuno flash kiyya naaf fideera jechuudha. Sanaan booda select USB flash drive jechaa jira flash kiyya filadheera. Sanaan booda next tan jedha getting a few things ready jechaa jira gani download naa godhutti eeguun qaba jechuudha. Flash kiyya irratti download naa godha jechuudha. Creating Windows 11 media jechaa jira. Kun akkuma isin argitanii download godhee xumure jechuudha. Barbaadan karaa kanaan download gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Malli inni lammaffaa immoo filannoo ishee sadaffaatti dhuftu download Windows 11 disk image yookiin ISO kan jedhu kana filachuu ni dandeessu jechuudha. As jalaati kunoo select download kan jedhu irratti click gootanii sana booda Windows 11 multi edition kan jedhu ni jira jechuudha. Isa filattu confirm kan jettu kanatti buutu jechuudha. Select product language jedha. Language isin filachiisa. Kunooti English United States kan jedhu jira. English International illee ni jira. Kan barbaadan filachuu dandeessu. Anamma English United States kan jettu kanuma filadha. Sanaan booda argan sana filadhee booda confirm kan jedhu jala jira. Isheettan bu'aa. Sana booda maal naa godha jechuudha. Kuno download Windows 11 English 64 bit download kan jedhu jira. Isheettin click godha jechuudha. Sana booda kuno GB 7.2 naan jechaa jira jechuudha. Saayiziin Windows 11 kuni GB 7.2 naan jechaa jira. Start download kan jettu tan bu'aa. Sana booda maal naa gochuu eegala jechuudha. Windows 11 kana kuno download naa gochuu eegala jechuudha. Haganni download godhee xumurutti eeguu qabna jechuudha. Kunooti software sun download naa ta'e xumurameera jechuudha. Erga software kun download ta'e naa xumurame shitti kana boot gochuun qabaa jechuudha yookiin immoo Windows 11 kana flash kiyya irratti boot gochuun qabaa jechuudha. Software kana flash kiyya irratti bootable godhee ittiin computer kana format gochuu fi software biraan barbaada jechuudha. Software sun immoo Rufus jedhama jechuudha. Software biraan
baay'een illee ni jira. Sooftooriitti rafasii kana fayyadamne maal goona jechuudha. Filaasha keenya buutable goona jechuudha. Rafas jettanii search gootu sana booda appilikeeshinii rafasii sana daawunlood gochuu qabdu jechuudha. Yoo isheen hin jiraanne sooftoorii amma buusne kana filaashii irratti buutable gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf sooftooriin ittiin buutable goonuu dirqama nu barbaachisa jechuudha. Sanaan booda gara jalaa kunoo daawunlood kan jettu jirti. Ishee jalqabaa kanan filadha. Ishee irratti kilik godha. Daawunloodan jedha. Daawunlood naa gochaa jira jechuudha kunoo. Okay, daawunlood ta'e xumurameera. Amma gaa filaashiin kiyya dirqama kompiitara kiyya keessa jiraachuu qaba jechuudha. Kunoo kan kiyya filaashiin kiyya kompiitara kiyyatti seeneera yookiin immoo galcheera jechuudha. Sana booda rafasii kanarra dhufneeti double click goona. Sana booda do you want to allow Rafas to check for application update online jedha. Ammaaf noon jedha. Sana booda kunoo asitti select kan jettu jirti disk or ISO image jechaa jira jechuudha. Windows 11 kiyya ISO waan ta'eefi kunoo as dhufneeti Windows 11 amma daawunlood goone sana select goona jechuudha. Select bakka jettutti bu'eeni Windows 11 amma daawunlood godhe kana itti ol fudhadha. Kuno sirra galcheera jechuudha. Boot selection jalatti Windows 11 jedhina galcheera jechuudha. Sana booda image option UEFI irra kaa'a jechuudha. Kanaafuu GPT UEFI erga filattanii booda sana booda gad dhuftanii maqaa filaashii kuno akkas godhee kaa'eera jechuudha. Yoo barbaaddan maqaa filaashii keessanii akkas gootanii jijjiiruu ni dandeessu. Yoo barbaaddan immoo akkuma jirtu dhiisuu dandeessu. Jalatti file system jedheeti NTFS kan jedhu jira. Isa akkuma jirutti dhiistu jechuudha. Cluster size kanas akkuma jirutti dhiistu default jechuudha. Kanaafuu kan isin asirratti jijjiiruu qabdanii select jettanii Windows 11 keessan iOS keessan open jechuu. Sana booda immoo partition scheme kun dingata yoo dogoggoraan MBR irra jiraate GPT jijjiiruu qabdu jechuudha. Kanaan waan isin jijjiirtan hin jiraatu yoo barbaaddan maqaa filaashii keessan jijjiiruu dandeessu malee volume label malee isa kan akkuma jirutti default dhiistaniiti start jenna jechuudha. Ishittii kana yoo message akka kanaa isinii dhufe okay jettu. Windows user experience jedheeti kun asirraati checkbox baay'ee naaf fedheera jechuudha. Checkbox kana click gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa remove requirement for 4GB plus RAM secure boot and TPM2 jedha. Kana jechuun yoo kompiitara keessanii raamiin isaa 4 isaa waliin ta'uu ta'e secure boot fi akkasumas TPM 2.0 yoo hin qabaanne ishee kana tick yoo gootanii bypass dabarsuu ni danda'a jechuudha. Ishee kanadha jechaa jira jechuudha. Inni lammaffaa immoo remove requirement for online Microsoft account dha. Ishee kanallee akkas yoo gootanii asin dabarsuu danda'a jechuudha. Ani garuu nan dhiisa maal jennaan kompiitara kiyya kuni Windows 11 support ni godha waan ta'eef warreen kan akkuma jiranitti dabarsaa okay jedha. Yoo barbaadan check gochuu dandeessu laaltan sirra waan jiru dubbistan jechuudha. Sana booda warning jedheeti all data on this device will be destroyed jedha yookiin immoo data asirra jiru yookiin flash kanarra jiru delete ni ta'a yookiin immoo format ni ta'a jechaa jira. Okay jedhan eeyyamaa fi kunicha ganni buut godhee xumurutti eeguu qabna jechuudha. Istaasiin isaa haga dhibbaatti deemuu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate daqiiqaa 15 hanga 20 ni fudhata jechuudha buut gochuun kuni. Hanganni kun dhibba guututti yookiin immoo ganni buut godhee xumurutti kompiitarri kuni Windows 11 support gochuu fi gochuu dhabuusaa check otoo goone gaariidha jedhee yaada. Maaliif jennaan kompiitarri kuni Windows 11 support godhu taanaanii ofumaadha maane malee Windows 11 kompiitara kanatti install gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaan akkuma dura isinitti hime kompiitara hundarratti Windows 11 install gochuun yookiin immoo fe'uun hin danda'amu jechuudha. Kompiitara keessanii Windows 11 support gochuu fi support gochuu dhabuusaa check gochuu fi ammallee browserii keessan irra dhuftaniiti bakka searchitti PC healthy check jettaniiti barreessitu. Kunoo Windows 11 PC healthy check kan jettu kana click gootu jechuudha. Yoo barbaadan kana linkii kana commentii jalan sinii kaa'a yookiin immoo description jalan sinii kaa'a jechuudha. Kana qofa ton taane linkii Windows 11 linkii rafasii kana commentii jala akkasumas immoo description jalan sinii kaa'a jechuudha. Kanaaf achi jala argachuu ni dandeessu jechuudha. Kunooti download kan jettu jirti. Kunoo download kan jettu bu'aa download naa gochaa jira jechuudha. Hagan download godhee xumurutti eeguun qaba. Kun akkuma sirraa argitanii download ta'ee xumurameera jechaa jira jechuudha. Nan bana right click godheetaniini run as administrator jedheen run godha yookiin immoo double click godheetaniin run gochuu nan danda'a jechuudha. Ammaaf double click kuman godha. Double click gaafan godhu kunoo accept the term and license kan jedhuun jira. Ishee accept jettaniiti checkbox sanatti gootanii sana booda install jettu. Window PC health check is installed jechaa jira. Jalatti checkbox lama qabna. Open Window PC health check kan jedhu jira. Add shortcut to desktop kan jedhu jira. Add shortcut to desktop kan jedhu filadha. Maal jennaan desktop irratti shortcut isaa akka create naa ta'u waan hin barbaadeef jechuudha. Sana booda finish kan jettu irratti finish ittan bu'a. Sanaan booda preparing to install update kan jedhu ni jira. Update godha. Kunooti gathering required information jedha. Kunooti naa baneera jechuudha. PC health checking kiyya introducing Windows 11 kan jedhu jira. Jalatti immoo check now kan jettu jirti. Check now kan jettu tan bu'a. Isheetti gaafan click godhu this PC meets Windows 11 requirements naan jechaa jira. Gara jalaa immoo see all result kan jedhu jira. Akkasumas more about Windows kan jedhu jira. See all result tan bu'a. Isheetti gaafan click godhu detailii isaa tokko tokko sanaaf fida jechuudha. Kun hundum isaanii tik naa ta'anii jechuudha. Kana jechuun requirement barbaachisu hunda guute jechuudha. Kompiitara kiyya kuni mee tokko tokko naa laallu ni jalqaba this PC supports secure boot jedha. Kana jechuun Windows 11 install gochuu fi secure boot ni barbaachisa. Kompiitara kiyya kunillee secure boot ni qabachaa jira jechuudha. Criteria lammaffaa kompiitara keenya irratti Windows 11 install goone fayyadamuu fi TPM isaa 2.0 ta'uu qabachaa jira. Kompiitara kiyya illee TPM 2.0 ni qabachaa jira jechuudha. Itti aanee processorri kompiitara kee Windows 11 support ni godhana jechaa jira jechuudha. Inni itti aanu there is at least 4GB of
system memory yookiin immoo RAM jechaa jira jechuudha. Computer kiyya garuu system memory isaa yookiin immoo RAM computer kiyya 16 waan ta'eef support ni godha jechuudha. Inni itti aanu the system disk is 64 GB or larger ta'uu qaba jedha. Yookiin immoo storage isaa internal storage computer keessanii 64 fi isaa ol ta'uu qaba jechaa jira jechuudha. Kan koo terabyte tokko yookiin immoo GB 1024 waan ta'eef support ni godha jechuudha. Inni itti aanu the processor has 2 or more cores dha. Kooriin computer keessanii lamaa fi isaa ol ta'uu qaba jechaa jira jechuudha. Kooriin computer kiyya torbadha akkasumas generation isaa 8 waan ta'eef support ni godha jechuudha. Generation computer 8 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Windows 11 support gochuu fi asirratti warra argitan kun hundi isaayyuu tiik ta'eera jechuudha. Yookiin immoo computer kiyya minimum requirement kana guutuu danda'a waan ta'eef computer kiyya kanarratti Windows 11 install godhee fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan PC health check kana fayyadamtanii computer keessanii Windows 11 support gochuu fi support gochuu dhabuusaa check gochuu ni dandeessu jechuudha. Copying ISO file jedhee 97.9 irra gaheera jechuudha. Percentii kana irra gaheera. Ammallee haga 100 gahuutti eeguu qabna jechuudha. Yookiin immoo hanga kun guututti eeguu qabna jechuudha. Kun ammoo 98 jechaa jira jechuudha. Percentii 98 irra gaheera. 99 obsaan eeguu qabdu jechuudha. Haga inni 100 gahuutti. Wow, 100% jechaa jira jechuudha. Finalizing jechaa jira, xumuraa jira. Okay, kunoo xumureera jechuudha. Ready jechaa jira jechuudha. Ready erga jedhee maal gochuu nan danda'a jechuudha. Ittiin format gochuu nan danda'a jechuudha. Close jedha jechuudha. Kana jechuun kunoo filaashitti kana otoo bannee ilaalle faayila keessa inni ilaalla. Okay, kunoo boot ta'eera jechuudha kunoo. Warreen kuni flaashin kun bootable ta'eera jechuudha. Operating systemiin Windows 11 asirra jira jechuudha. Isheen kun Windows 11 operating systemii Windows 11 kan amma boot goone jechuudha. Flaashittiin kun amma humna akkamii qabda jechuudha. Computer kamiyyuu maal gochuu dandeessa jechuudha. Windows 11 itti jijjiiruu ni dandeessi jechuudha. Garuu kan anani format gochuu barbaade PC ma kana waan ta'eef yookiin immoo laptop ma kana waan ta'eef deebiseen laptop kanatti galcha jechuudha flaashii kana. Yoo computer biraa ta'e kan isin format gootanii flaashii kana baastanii computer sanatti plug gochuu qabdu jechuudha. Ani garuu kan ani format godhee isin agarsiisu computerum kanarraa waan ta'eef deebiseen computer sanatti galchee jechuudha. Kun akkuma sirraa argitanii computer kiyya kanarratti Windows 11 Pro tu fe'amee jira jechuudha. Garuu ani akkamittiin akkasin Windows jijjiirrattan yookiin immoo Windows 10 gara Windows 11 tti jijjiirrattan yookiin immoo Windows 8 ta'uu danda'a. Gara Windows 11 tti akkamitti isin akka jijjiirrattan isin agarsiisu waan an barbaadeefan aarsaa kana kan faluuf yookiin immoo computeritti kana format gochuufan deema jechuudha. Kun waan iyyuu sin barsuuf jedhetaniin computer kiyya format gochuuf deema. Isin immoo video kana like gottanii akka eegaltan jechuun barbaada jechuudha. Akkasumas namoonni YouTube channel kana faaraa tatanii YouTube channel kana subscribe gootanii barnoonni babbariidan akka kanaa kun channel kana gaafa gadhiifamu jalqaba dhufee sin bira gahaa jechuudha. Akkuma man siniin jedhe kunoo flaashin bootable ta'e computer kana irra jira. Meedaanis kunooti fardis kunooti akkuma jedhamu flaashin itti format ta'u kunooti laptopin format ta'us kunooti jechuudha. Kanaaf maalan godha jechuudha start irra dhufa jechuudha. Amma start goona jechuudha. Start jenna jechuudha. Computer keessan irratti bakka start itti buutu start itti bu'aa sana booda mallattoo shutdown isiniif jechuudha. Jalarraanii shutdown sanatti buutu sana booda shutdown lock restart kan jedhu jira. Restart kan jedhutti buutu sana booda kunoo computer kiyya kana restart naaf gochaa jira jechuudha. Yeroo restart gochuu eegalu keyboard kiyya irraati computerri kan koo HP dha. HP irratti boot key yookiin immoo function key kan ittiin HP boot godhanii F9 dha jechuudha. Kanaafuu restart akkuma godheen akkuma computer kiyya restart ajajeen F9 irra deddeebisuutiin nan tuqa jechuudha. Press gochuun qabachuudha immoo click gochuun qabachuudha. Irra deddeebitanii press gootu akkuma ni gochaa jiru kana jechuudha. Computerri hundumtuu function key kan ittiin boot ta'an mataa isaanii qabu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kan HP F9 dha. Computerri biraan immoo F12 ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu function ittiin boot ta'u kan computer keessanii Google irra seentanii barbaaddachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf computer keessan Dell yoo ta'e function key of Dell jettanii search gootanii F9 ta'uu danda'a, F12 ta'uu danda'a sana adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kan kiyya HP waan ta'eef function key kan ittiin boot godhamtu F9 dha. Kanaaf F9 press an godha jechuudha. Ganni naaf eegalutti jechuudha. Sana booda kunoo interface kana fakkaatu baasa jechuudha. Interface kanarraati kunoo wanta baay'ee jira. Kan sin filachuu qabdanii flaashii keessan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaani computer kana kan format gochaa jiru yookiin immoo window jijjiiraa jiru flaashii kiyya irraa waan ta'eef flaashii kiyya filadha jechuudha. Kunoo inni lammaffaa UEFI generic mass storage jedha jechuudha. Generic mass storage kuni flaashii jechuudha. Kanaafuu ishee kana filachuun qaba jechuudha. Kan inni boot gochaa jiru yookiin immoo kan inni format gochaa jiru flaashii kiyya irraa waan ta'eef ishee lammaffaa sana UEFI generic mass storage kan jettu filadha jechuudha. Click irratti gootu jechuudha. Gaafa sarratti click goonu kun restart gochaa jira jechuudha. Banaa jira. Answer select language settings kan jedhu jira jechuudha. Jalati language to install fi time and currency format kan jedhu jira. Default isaa English dha. Isuma auto fayyadamtanii gaariidha yaada. Ani default masanaan next kan jedha jechuudha. Gara jala next kan jettu jirti. Next tan bu'a. Sana booda select keyboard setting jedha. Keyboard fi input method keessan akka filattan sin gaafata jechuudha. Isuma default kan auto fayyadamtanii gaariidha yaada jechuudha. Sana booda next tan jedha. Sana booda select setup option jedha. Install Windows 11 kan jedhu jira. Inni lammaffaa immoo repair my PC kan jedhu jira. Anamma Windows 11 install gochuun barbaade waan
ta'eef yookiin immoo window kiyya gara window 11 tti jijjiiruu waan barbaadeef install window 11 kan jettuun filadha jechuudha. PC keessa repair gochuu barbaadan immoo repair kan jedhu illee filachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu an amma akkamitti akka window 11 install gootan sin agarsiisu waan barbaadeef install window 11 kan jettu isheen filadha jechuudha. Sana booda gara jalaa I agree everything will be deleted including file apps and setting jedha jechuudha. Irratti click godha. Sana booda gara jalaa next kan jettu jirti. Next itti buutu. Okay, kun akkuma screen kanarraa argitanii language to install jedha. Default isaa English jedheeti United States jedha. Time and currency format jedha. Inillee English jedheeti in the bracket United States jedha jechuudha. Dhumarratti keyboard and input method jedha. Default isaa USA dha jechuudha. Warreen kana default kanaan dabarsitanii gaariidha yaada. Gara jalaa next kan jettu jirti. Next kan jedha. Sana booda install now kan jedhu jira. Install now itti buutu. Sana booda activate Windows kan jedhu jira. Asirratti bakkatti product key galuu ni jira jechuudha. Product key keessan galchitu jechuudha. Asirratti yoo product key qabaattanii yoo garuu product key qabaanne I don't have product key kan jettu filattu jechuudha. Anillee kanan filadha. Select the operating system you want to install jedha. Gosa operating system yookiin immoo window 11 baay'eetu jira jechuudha. Window 11 pro kan filadhetanii sana booda next kan jedha jechuudha. Sin kan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Next kan jedha. Okay, gaafa next jedhu kun akkasittiin license kana naaf jechuudha. Accept gochuu qabdu jechuudha. Gara jalaatti bakka itti accept gootan jira. Accept gootu. Next kan jedha. Sana booda which types of installation do you want naan jechaa jira jechuudha. Upgrade kan jedhuu fi custom kan jedhu jira jechuudha. Inni gubbaa sun upgrade gochuu qofadha. Faayila hin tuqu, setting illee balleessu, application illee balleessu jechuudha. Inni lammaffaa garuu yookiin immoo custom yoo filattanii settingin keessan, faayilli keessan akkasumas applicationin computer keessan irra jiru ni bada jechuudha. Kan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf ammanii window kiyya gara window 11 tti jijjiirachaa jira waan ta'eef custom kan jettu yookiin immoo install window only kan jettu filachuun qaba jechuudha. Isa lammaffaan filadha yookiin immoo filannoo lammaffaan filadha. Isattan click godha jechuudha. Gaafa isatti click godhu where do you want to install windows jedheeti akkasittiin naa baasa jechuudha. Asirra maal jira jechuudha. Select location to install window 11 jedha jechuudha. As jala kunoo name jedheeti disk 0 partition 1 partition 2 partition 3 jecha itti fufa jechuudha. Inni jalqabaa yoo ilaalle disk 0 unallocated space kan jedhu kuni total size isaa megabyte 100 dha. Free space isaas megabyte 100 dha jedha. Unallocated space jedha. Inni lammaffaa disk 0 partition 1 jedha. Inni immoo megabyte 16 dha jedha. Free space isaas 16 dha jedha. Homtuu faayiliin irra hin jiru. Inni immoo MRS jedheeti reserved jedha yookiin immoo system file tu irra jira jechuudha. Kun immoo reserved dha jechuudha. Size ishee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Inni ittaanu inni sadaffaa irra jiru disk 0 partition 2 jedheeti faayilli irra ni jira jechuudha. Total size inni 473.8 GB jedha. Free space immoo 473.8 GB keessaa free size inni 428.7 GB dha naan jechaa jira jechuudha. Inni primary jechaa jira jechuudha. Kana jechuun C dha jechuudha. Inni kuni local C kiyya jechuudha. Bakka operating system irratti fe'amee jirudha jechuudha. Inni itti aanu disk 0 partition 3 jedha. Innichi immoo total size isaa 650 megabyte dha. Free space isaas 650 megabyte jechaa jira. Inni immoo recovery dha jedha. Warreen kuni partition system nufumasaa create godhudha jechuudha. Inni itti aanu disk 0 unallocated space jedheeti megabyte 1 jedha. Unallocated space jedha. Kana systemumatu create godheera jechuudha. Inni itti aanu disk 0 partition 4 jedheeti virus jedha. Virus ittiin kuni maqaa local D kiyya jechuudha. Yookiin immoo D kan inni computer kiyya irraa qabudha jechuudha. Kana jechuun local C fi local D qaba. D maqaan ishee virus jedhee rename godheera jechuudha. Isheedha jechuudha. Isheen kuni size ishee 479.3 GB dha. 479.3 keessaa immoo 445.7 GB free dha naan jechaa jira jechuudha. Primary jedha jechuudha. Kanaafuu ishittiin kuni local D dha. Inni gubbaa jiru kun immoo isheen 473 kun immoo local C dha jechuudha. Kana jechuun computerri kuni partitionii lama qaba jechuudha. Local C ishittii kana akkasumas local D qaba jechuudha. Kan lamaa yoo walitti dhiyaatanii 473.8 fi 449.3 kan walitti dhiyaatanii gara 900 akkasii ta'a. Kana jechuun terabyte tokko dha jechuudha. Storagein computer kiyyaa kuni warreen kana tokko isaanii delete nan godha jechuudha. Delete godhetanii walitti dabaleen sana booda partition akkamitti akka create gochuu dandeessan illee sin agarsiisa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf local D qabdu haa jennu ani asitti local D kiyyaa virusii dha siniin jedheera. Yoo local D irraa faayilan qabaadhe local D otoo balleessiin yookiin immoo otoo formatting godhiin dhiise faayilli asirra jiru yookiin immoo faayilli local D irra jiru na jalaan badu jechuudha. Garuu yoo ishee kana irratti click godhee yoo delete partition jedhe faayilli asirra jiru ni bada jechuudha. Inni itti aanu disk 0 unallocated space jedheeti megabyte 1 jedha. Unallocated space jedha kunis. Inni itti aanu disk 1 partition 1 jedhee CCC OMA kan jettu suni flash kiyyadha. Ishee tuquu hin qabdanii. Ishee kana format gootan taanaani bakkaatii window 11 install gootan hin qabdan waan ta'eef ishee kana tuquu hin qabdan jechuudha gaafa delete gootanii. Inni itti aanu disk 1 partition 2 jedheeti. Ishittiin kun
waliin jirti. Isheen kanas primary jedha. Kanallee siistematu create godheera jechuudha. Warreen kun saayiziin isaanis baay'ee xixiqqoodha jechuudha. Isheen kun kiiloobaayit tokkodha meegaabaayit iyyuu hin guunne. Warreen kun immoo meegaabaayit ta'anis xixiqqoodha baay'ee jechuudha. Akkasumas dhumarra inni jiru disk 1 unallocated space jedheeti. Inni kun kiiloobaayitiitiin jira jechuudha. Warreen kana akkuma isiniin jedhe siistematu create naa godhe jechuudha. Saayiziin isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef rakkoon uumu jechuudha. Garuu tokko tokko isaan delete nan godhaati. Delete godhetaniin akkamitti akka partitionii kana hunda delete gochuu dandeenyu sin agarsiisa jechuudha. Warri unallocated space jedhu kuni not assigned to any partition jechuudha. Yookiin immoo partitionii kamiiftuu assign hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti disk 0 partition 4 kuni virusiin kuni primary jedha. Isheen kun local D dha. Warri kun garuu unallocated jedha. Fakkeenyaaf inni isa taane jiru unallocated space kan jedhu kuni akka kana local C, local D, local E, local F kan jedhamu hin kennamneef jechuudha. Yookiin immoo assign hin taaneef jechuudha. Partition assign hin taaneef jechuudha. Kanaaf warreen kana unallocated warra jedhu kana delete goone asirra kan jiran kana hunda isaanii maal gochuu qabna jechuudha. Format gochuu qabna jechuudha. An amma sin agarsiisuu fi hunduma isaa kana asirra jiru partition asirra jiru kana hunda isaa delete godhetanii sana booda immoo ergan partition hunda isaa delete godhee booda immoo partition haaraa create godhetanii window 11 install godhee sin agarsiisa jechuudha. Isa jalqabaa kana filadhaa. Ergan isa jalqabaa kana filadhee gara gubbaa kunoo delete partition kan jettu jirti. Delete partition kan jettu tan bu'aa sana booda kunoo partition kana delete naa godha jechuudha. Okay, kunoo badeera jechuudha. Partitionin sun badeera. Maal jedhee disk 0 unallocated space jedheeti naaf kaa'e jechuudha maqaasaa. Itti aansee disk 0 partition 1 itti dhufna jechuudha. Inni amma local C kiyyadha jedheera yookiin immoo bakka operating system duraan irratti fe'ameerudha. Inni kun dirqama format ta'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaan ammallee operating system keenya local C irratti feena waan ta'eef local C kana format gochuun qaba jechuudha. Kun dirqamadha jechuudha. Yeroo kamiyyuu gaafa operating system jijjiirtan yookiin immoo window gaafa format godhatanii local D dhiisuu dandeessu, local E F dhiisuu dandeessu garuu local C bakka operating system jiru sun format ta'uu qaba jechuudha. Maal jennaan operating system duraanii sun yookiin immoo window duraanii sun badee haaraan bakka bu'uu waan qabuuf jechuudha. Kan koo amma window duraan kan inni fe'ameeru local C irratti waan ta'eef yookiin immoo disk 0 partition 1 kan irratti waan ta'eef sana dirqama formatii gochuun qaba jechuudha. Kanaafuu irratti click godheen gubbaa dhufeetaniini kunoo format partition kan jettu jirti jechuudha. Format ittan bu'aa jechuudha. Gaafa format partition itti bu'uu format naa godhaa jechuudha. Format ta'uu isaa maaliin barreeffattanii kunoo akkuma asirraa argitanii disk 0 partition 1 kuni saayiziin isaa duraan 473 dha faayila qaba ture jechuudha. Amma homtuu irra jiru jechuudha faayilli isaa maal jennaan kunoo saayiziin isaa lama wal qixxeedha. Total saayizii fi free spacein isaa wal qixxeedha. Kana jechuun local C kanarra kan jiru faayila guutummaa guutuutti balleesseera jechuudha. Kanaaf saayiziin isaa total saayizii fi free spacing wal qixxate jechuudha. Erga kana format goone sana booda maal gochuu qabna partitionii kan delete gochuu qabna jechuudha. Jalqaba format gootu faayila sirra jiru balleessu sana booda immoo maal gootu delete partition jettu jechuudha. Kunoo delete partition jedha jechuudha. Gaafa delete partition jedhu disk 0 unallocated space jedhee 116 megabyte kan jedhu jira. Isheerratti dabalamaa jechuudha. Inni ammaa kunillee gaafa format ta'aa deemu yookiin immoo gaafa partitionii delete gochaa deemnu unallocated space isaa walitti dabalamaa deemaa jechuudha. Kana jechuun disk 0 partition 1 kuni disk 0 unallocated space itti dabalamaa jechuudha yookiin immoo isa gubbaatti ol dabalamaa jechuudha. Isa 116 tti dabalamaa jechuudha. Kunoo delete gochaa jira jechuudha partitionii isaa badaa jira jechuudha disk 0 partition 1 ni. Kun akkuma asirraa argitanii badeera jechuudha. Unallocated space jedheeti duraan inni 116 ture suni amma saayiziin isaa guddateera jechuudha. 473.9 jechaa jira jechuudha. Unallocated space jedha taayipiin isaa immoo ammallee partition hafe delete goona jechuudha. Itti aanee disk 0 partition 1 kan jedhu total saayiziin isaa 650 megabyte jedha. Free saayiziin isaa 650 jedha. Kana jechuun homtuu faayilii irra hin jiru jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ishee kana format partition 1 jennuun qabnu maal jennaan format ta'eera jechuudha. Faayilii irra hin jiru waan ta'eef delete partition jenna jechuudha. Isa qofa otoo hin taane itti aanee immoo kan jiru disk 0 unallocated space kan jedhu kunis jira. Innillee total size megabyte tokko jedha. Free space isaallee megabyte tokko jedha. Kana jechuun faayilii tokko illee irra hin jiru jechuudha. Kanaaf format gochuun nun barbaachisu kana delete partition jenna. Delete partition gaafa jennu innillee ammallee dhaqee teessatti dabalama jechuudha. Unallocated space itti dabalama jechuudha. Disk 0 unallocated space suni 473.8 kan ture suni amma 474.6 ta'eera jechuudha. Taayipiin isaa akkuma isiniin jedhe kun unallocated space dha. Dabalama deema jechuudha. Gaafa nuti partition delete gochaa deemnu isuma jalqabaatti dabalaa deema jechuudha. Yookiin immoo disk 0 unallocated space irratti dabalamaa deema jechuudha. Amma isa geenya irraa disk 0 partition 1 virus kan jettu irra geenya jechuudha. Isheen immoo akkuma isiniin jedhe local D kiyyadha yookiin immoo bakka faayilli kiyya jirudha jechuudha. Local C already badeera jechuudha. Yoo faayila local D kanarra jiru yookiin immoo D irra kan jiru kana otoo tuqiin format gochuu barbaaddanii unallocated space kana create partition jettanii next yoo darbitanii yookiin immoo yoo itti fuftanii faayilli partition 1 irra jiru yookiin immoo faayilli local D irra jiru sun isheen virus jedhee rename godhadhe yookiin immoo maqaatti kan dheeru sun faayilli achirra jirtu hin baddu jechuudha. Faayila gamtu irra jira asirra kunoo 479.3 GB jedha total size isaa achi keessaa immoo 445 tu free dha jedha. Kana jechuun naannoo GB 30 akkas kan ta'u faayilli
local D kanarra ni jira yookiin immoo ishee virus jettu kanarra ni jira jechuudha. Yoon ishee kana delete gochuu baadhe yookiin immoo format gochuu baadhe faayilli kun na jalaan badu jechuudha. Garuu amma guutummaa isaa akkatti format gootan sin agarsiisuun barbaade waan ta'eef faayilli sunis haa badu. Disk 0 partition 1 virus kan jettu kanallee maalan godhachuudha formatan godha jechuudha. Isheen filadha kunoo filadheera. Amma lamaan isaa wal qixa ta'a jechuudha. Total size illee free space illee wal qixa ta'a jechuudha. Kunoo format partition kan jettu tan bu'a jechuudha. Format partition itti gaafan bu'u gubbaarraan jechuudha. Kunoo amma format ta'eera akkuma sarara argitanii total size inni 479 GB jedha. Free space illee 479 GB jedha jechuudha. Garaagarummaa 0.1tu jira jechuudha. Shittiin kuni faayila kan siistama baatti waan ta'eef 0.1 dabalata jechuudha. Malee asirra faayilii tokko illee hin jiru jechuudha yookiin immoo personal faayiliin asirra hin jiru jechuudha. Almost wal qixxeedha jechuudha. Dura xiqqaa ture 445 maal ture jechuudha. Amma garuu 479 ol gudateera jechuudha. Maal jennaan partitionii sana as dhufnee format jenne waan ta'eef faayila asirra jiru kana format naa godhe jechuudha. Sana booda delete partition kan jettu tan bu'a jechuudha. Yeroo sana maal ta'a jechuudha. Akkuma duraa sana disk 0 partition 1 kun yookiin immoo inni faayil saayiziin 479 kun badeeti. Isa gubbaatti dhaqee wal dabalamaa jechuudha. Primary kun hin baddi kun badee jechuudha. Kun argitan miti disk 0 unallocated space jedheeti faayil saayiziin 953.9 GB jechaa jira jechuudha. Kan jechuun disk 0 unallocated space itti dabalame GB 953 ta'e jechuudha. Sana booda isatti aanee kan jiru akkuma dura isinitti himee CCCOMA kan jedhu kuni flash kiyyadha. Saayiziin flash kiyyaa GB 32 dha. Kanaaf kun 29.3 GB naan jechaa jira jechuudha. Flash keessan formaatis gochuu hin qabdani partition isaas delete gochuu hin qabdani jechuudha. Isatti bu'uu hin qabdani jechuudha. Inni itti aanu flash itti kan aanee jiru disk 1 partition 2 kan jedhu suni megabyte ishee tokko qofaadha. Akkasumas inni itti aanu ni dhuma ammoo disk 1 unallocated space jedheeti kilobyte 34 qofaadha. Kan systemni create godhe waan ta'eef warreen kana barbaadan delete gochuu dandeessu. Garuu saayizii ishee baay'ee xiqqoo waan taateef kan systemni create godhe waan ta'eef nan dhiisa kana. Ishee jalqabaatti dhufeetanii disk 0 unallocated space kana booda amma partition create gochuun qabaa jechuudha. Maal jennaan partition isaa kan duraanii irraa balleessee jira jechuudha. Irraa balleessee jira waan ta'eef yookiin immoo partitioniin badee jira waan ta'eef partitionii haaraa create gochuun qabaa jechuudha. Unallocated space kan jedhu kana otoo partitionii isaa creating godhii yoo darbine maal ta'a jechuudha. Hin dhokata jechuudha. Fuulduratti nuun ba'u jechuudha. Format goonee gaafa finnu saayiziin hamma unallocated space jedhu suni fuulduratti nuuf hin ba'u jechuudha. Kanaafuu dirqama unallocated space kan jedhu kana partitionii assign gochuuf qabna jechuudha. Kanaaf create partition kan jettu tan bu'a jechuudha. Disk 0 unallocated space kan jettu filadheetanii ishirratti kilik godheen sana booda gara gubbaa mallattoon pilaasiin jira achirratti create partition kan jettu jirti ishee tan bu'a. Create partition itti gaafan bu'u saayiziin isaa akkuma kunoo asirraa argitanii 953.9 GB suni gaafa meegabaayit jiramu 976760 ta'a jechuudha. Ishitti kana maalan godha jechuudha lamattanira jechuudha. Sadiittis afurittis hiruu dandeessu garuu kan ani recommend isin godhu teerabaayit tokko taanaanii otoo lamatti rattanii gaariidha jedhee yaada. Sana booda local C fi local D jettanii create godhattu. Local C irratti operating system yookiin window keessan install gootu. Local D irratti immoo faayila keessan fe'achuu dandeessu yookiin immoo faayila keessan personal faayilii keessan kaawwachuu dandeessu jechuudha. Faayidaan partitionii fakkeenyaaf otoo vaayirasiinii kompiitara keessan attack godhe yeroo baay'ee vaayirasiin kan inni attack godhu bakka operating systemiin jiru waan ta'eef local C jechuudha. Local C gaafa sin jala attack ta'u local D irra kan jiru faayila keessan maal gochuu dandeessu jechuudha. Argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu faayidaa akkasii ni qaba jechuudha. Kanaaf partitionii otoo create godhattanii gaariidha jedhee yaada. Yoo immoo barbaadan ta'e immoo partitionii kana lamatti hiruun barbaadan yoo ta'e immoo apply jettanii akkuma jiruun apply yoo jettan illee partitioniin saayizii 953.9 qabu GB kanaan create ni ta'a jechuudha. Garuu anamma akkuma siniin jedhe kana partition kana lamattanira jechuudha. Lakkoofsa 976760 kana lamattanira jechuudha. Ishee kana lamatti gaafaniiru meeqa taati akkuma 48 tanira jechuudha. Sana booda ergan lakkoofsan lamatti ree booda apply jedha. Gaafa nan apply jedhu GB 953 kana lamatti naafira jechuudha. Yookiin immoo partitionii lama dabala jechuudha. Neemii jalatti unallocated space kan jedhu balleesseetti partitionii lama na dabala. Kun akkuma sirra argitanii gaafa nani lamatti ru yookiin immoo saayizii unallocated space sana gaafa lamatti ru partitionii baay'ee create naa godhe jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti gaafa dhuftanii disk 0 partition 1 jedheeti total saayiziin isaa meegabaayit 100 jedhee free space isaa meegabaayit 100 dhumarratti type isaa system jedha jechuudha. Kana jechuun ofuma isaa create godhachuudha sistemiini. Kanaaf ishee sana duukarra akkatina dhiisaa jechuun barbaada. Maal jennaan sistema create godha waan ta'eef kana format gochuun barbaachisu irra deebina jechuudha. Inni xaalu disk 0 partition 2 jedha. Isallee sistemumatu create godha jechuudha. Meegabaayitii 16 jedha. Isheen illee kan sistemaati system reserved jedha. Bracket ketti reserved jedha. Inni sadaffaa disk 0 partition 3 jedheeti saayiziin isaa 472.1 GB jedha. Primary jedha jechuudha typein isaa. 96 maal sana gaafa nuti lamatti divide goonu yookiin immoo partition lamatti gaafa divide goonu inni jalqabaa 472.1 GB ta'e inni lammaffaa immoo disk 0 unallocated space jedheeti saayiziin isaa immoo 481
1.7 GB ta'e jechuudha. Garaagarummaan lakkoofsa kanaa kan uumamee fi inni kun 472.1 kan ta'eef inni lammaffaa immoo 481.7 kan ta'eef maaliifidha yottanii yeroon amma divide godhu yookiin immoo yeroon partitionii sana gaafa lamatti hiru ani callisee man approximately hiree waan ta'eefan garaagarummaa kana fide jechuudha. Inni tokko 472 ta'e inni kun immoo 481 ta'e rakkoon qabu jechuudha. Lakkoofsi kun yoo wal caalesi local C fi local D keessan lamatti seeraan hiruu yoo barbaaddanii lakkoofsa sana calculator fayyadamtanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Divide gootanii wal qixxeeffachuu dandeessu jechuudha. Isheen sadaffaarra jirtu kuni disk 0 analog spacing kun maal ta'uu qabda jechuudha. Partitionii create ta'uu fi qaba jechuudha. Akkuma kunoo sadaffaarra jiru yookiin immoo akka tokkoffaarra akka lammaffaarra akka sadaffaarra disk 0 jedhee partition 1 partition 2 partition 3 yookiin partition 4 jechuu qaba jechuudha. Unallocated space jedha taanaani akkuma jirutti dhiisnee darbina nuti immoo fakkeenyaaf shitti disk 0 unallocated space jettu kana akkuma jirutti dhiisnee darbine dhagaa formaat gone xumurru saayizini hamma kanaa keessatti dhokatee hafaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qaba jechuudha. Partitioniin assign ta'uu fi qaba jechuudha. Partitionii assign gochuuf maal gochuu qabna? Akkuma dura goone sana ol baaneeti gubbaarra mallattoo pilaasiin jirti. Mallattoo pilaasii bira create partition kan jettu jirti. Isheetti bu'uu qabna jechuudha. Isheetti buuneeti ishee unallocated space jettu kana balleessuu qabna jechuudha. Kanaafuu create partition jenna saayiziin isaa kunoo 481.7 GB kuni yeroo meegaabaayitiitti jijjiiramu 49,314 ta'a jechuudha. Ishee kana amma lamatti waanta hirruu hin qabaannu jechuudha. Maal jennaan lamatti irraan jirru sadiitti irraan jirru already hidhanneerra waan ta'eef otoon tuqin lakkoofsicha toon jijjiiriin apply jennaa jechuudha. Type isaa jalatti primary jedhu unallocated space jedha ture. Amma garuu maal ta'e jechuudha? Primary itti jijjiiree jechuudha. Maqaa partition illee kennee jechuudha. Kanaafuu ishee kana local D godhachuu dandeenya jechuudha. Itti aanee disk 0 unallocated space kan jedhu jira. Saayiziin ishee 344.0 kiiloobaayitiidha. Ishee kana akkuma jirtu dhiisuu dandeenya. Itti aanee akkuma isiniin jedhee disk 1 partition 1 flash keenyadha ishee tuquun qabnu. Inni itti aanu disk 1 partition 2 disk 1 unallocated space jedhee ammallee 34 kiiloobaayit jedha. Warreen kana sistematu create godha waan ta'eef saayiziin ishee illee baay'ee xiqqoo waan ta'eef akkuma jiruun dhiisnee darbuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal goona amma bakkatti operating systemii keenya install goonuu filachuu qabna jechuudha. Yookiin immoo local C irratti immoo local D irratti immoo eettiin operating systemii kiyya yookiin immoo Windows 11 kiyya install godha kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Anamma Windows 11 kiyya local C irratti fe'uun barbaade waan ta'eef local C jechuun immoo kun ishee sadaffaarraa kana disk 0 partition 3 suni primary kan jettu suni local C dha jechuudha. Inni itti aanu immoo disk 0 partition 4 sun immoo local D ta'a jechuudha. Kanaaf ammanii Windows kiyya local C irratti fe'uun barbaade waan ta'eef ishee disk 0 partition 3 jettee 472.1 GB kana irratti filadha jechuudha. Isheerratti click godheen jalarratti next kan jettu jirti isheen filadha jechuudha. Yeroo sana maal godha jechuudha? Operating systemii kiyya yookiin immoo Windows 11 kiyya isheerratti install godha jechuudha. Okay, sana booda gaafananii bakkattan Windows 11 install godhu gaafan local C filadhu interface kana fakkaatu na baasa jechuudha. Ready to install jedheeti. Sana booda install Windows 11 Pro jedha akkasumas keep nothing jedha yookiin immoo homtuu tokkoyyuu asirratti nafu kompiitara keeratti na jechaa jira. Jalarraan install kan jettu jirti. Install kan jettu tan bu'a. Okay, gaafan install itti bu'u kunoo interface kana fakkaatu na fida. Installing Windows 11 jedheeti jalatti immoo your PC will restart several times kompiitarri keessi baay'ee restart gochuu danda'a naan jechaa jira jechuudha. Percentage shaniin kuni yookiin immoo shittiin kun haga complete jetutti eeguun qaba jechuudha. Haga 100 gahuutitti kunoo xumureera jechuudha. Sana booda just a moment naan jechaa jira. Almost xumuraa jira jechuudha. Kunoo mallattoo Windows naa fideera. Country yookiin region na gaafachaa jira jechuudha. Defaultiin United Kingdom dha. Ishuma yeessan jedha. Sana booda is this the right keyboard layout or input method naan jechaa jira. United Kingdom fayyadamta naan jechaa jira. Yeessan jedha rakkoon qabu defaultii makanan fayyadama. Yoo barbaadan English jettanii kan United States illee filachuu dandeessu jechuudha. Nama UK filachaa jira. Rakkoon qabu. Sana booda do you want to add second keyboard layout jedha. Yoo barbaadan dabaluu dandeessu amma afaan skip kan jedha. Skip kan jettu bu'a. Sana booda network itti connect godhi jedha. Setup tokko setup gochuuf network ni barbaada. Garuu anamma yoon network itti connect godhe yookiin immoo internet itti yoon connect godhe processing isaa ni dheerata waan ta'eef I don't have internet kan jettu filadha jechuudha. Yoo internet qabaattanii internet keessatti connect gootanii sana booda next jettanii waan barbaachisu guutaa deemuu dandeessu. Ani garuu amma akka processing sanatti dheeratu waan hin barbaanneef I don't have internet kan jettu kan jalaa sana filadha. Isheetti gaafan bu'u who is going to use this device jedheeti enter your name jechaa jira. Maqaa PC kana na gaafachaa jira jechuudha. Ani amma lammi shotuuf jedhee man barreessa. Sana booda erga maqaa sana barreessee next tan jedha. Itti aansee enter password jedha. Password haaraa akkasiin create godhattan sin gaafata jechuudha. Password keessan galchitu. Password keessan galchitanii next jettu next tan jedha. Sana booda password kee confirm godhinaan jechaa jira. Password amma galchitan sana deebitanii galchuu qabdu. Mallee next jettu. Sana booda security question jedhee sin gaafata. 1 of 3 jedheeti as keessaatii kan barbaadan filattu jechuudha. Kun maaliif fayyada jettanii fakkeenyaaf password amma kana otoo dagattanii ishee kana sin gaafate security question kana sin gaafateeti karaa kanaan kompiitara keessa sinii banuu danda'a jechuudha. Kanaaf ishee kana dirqama galchuun dirqama jechuudha. Kan isin tolee filattu. Fakkeenyaaf amma shuma kanan filadha. Sana booda eema jedheen galcha calliseen next tan jedha. Ammallee lammaffaa irratti sadii filachuu qabna dirqama waan ta'eef what was your childhood nickname kan jettu kana filadheetaniini ishee kanas callisee man L jedheen next tan jedha. Sadaffaa irratti amma sadaffaa filachuun qaba waan ta'eef ishee kana filadheetaniin sana booda ishee kana immoo eema jedha ammas calliseeni sana booda next tan jedha. Dirqama galchuu qabdu jechuudha. Sadii filattanii sadii sana irratti waan barbaadan galchuu dandeessu jechuudha. Want to use
face jechaa jira. PC'n kiyya face recognize ni gooti. Kanaaf ishee kana fayyadamuu ni barbaada naan jechaa jira jechuudha. Yoo barbaada yes setup kan jedhutti bu'eetanii setup gochuun qaba yookiin immoo fuula kiyya kennuuf hin qaba jechuudha kompiitara kanaafi. Yoo barbaanne immoo yeroo biraan fayyadama yookiin immoo yeroo biraan setup godha yoo jedhe immoo skip for now jechuun nan danda'a. Sana booda kunoo akkasitti naaf bana jechuudha. Kunoo fuula kiyya register gochuu qaba jechuudha. Kunoo fuula kiyya scan gochaa jira. Kunoo scan godhee fixeera yookiin immoo fuula kiyya scan godhee xumureeti that is it you are all set naan jechaa jira. Kana jechuun fuula kiyya kana scan godhee fudhateera jechuudha. Sana booda gara jalaa next kan jettu jirti. Next kan jedha. Maaliif fayyadamuttanii kompiitara kiyya to passwordii amma galche sana yookiin immoo passwordii dura galche kana to galchin fuula kiyya qofa na laalee naa banuu danda'a jechuudha kompiitarri kuni. Kanaaf fayyadachuudha face recognition kuni. Kompiitarri keessanii face recognition qabu taananii step amma kana isiniif fiduu dhiisuu danda'a jechuudha. Itti aanee now add pin jedha. Amma immoo pin koodii na gaafata. Pinii kana dirqama galchuun qaba. Confirm godhechaa jira jalatti. Confirman godha. Sana booda okay kan jettu jirti gara jala. Ishee irratti bu'aa okay jedha. Ergan pinii galchee warreen kana sirraatti setting baay'ee isiniif fida. Asitti kunoo yesiif no kan jedhu jira. Yes kan jettu bu'een accept jedha. Tanaan booda find my device jedheeti ammallee yes jedheen accept godha. Ishee kana include optional jedheetanii ammallee accept jedha. Ishee kana kunoo asitti required only kan jettu filadheetanii sana booda accept jedha. Ishee kana yes jedheetanii accept jedha. Ishee kana ammas yes kan jettu jirti ishee filadheetanii accept jedha. Kunoo ammallee yes kan jettu filadheetanii accept jedha. Yoo barbaadan no jechuu dandeessuni. Already dhumateera jechuudha. Kunoo hi jechaa jira jechuudha. This might take a few minutes. Don't turn off your PC jedha. Kompiitara keessan cufuu hin qabdan jechuudha yeroo installation kana. Wow, kunoo xumurameera jechuudha. Windows 11 kiyyaa install ta'ee naa xumurameera jechuudha. Asirraatti waan tokko kan hojjenne jiraachuu mala fakkeenyaaf kan common speakeriin karaa jalaa akkuma argitanii speakeriin ishee X turre jira jechuudha. Akkasumas brightness illee kii kanaan yookiin immoo brightness asirraa gaafan dabalaa hir'isaa hin jiru. Projectoriin illee hojjechaa jiru natti fakkaata. Kanaaf waan tokko kan hojjenne yoo jiraate maal gootu jechuudha. Windows sana update gochuu qabdu jechuudha. Akkamittiin update goona yoo jettanii start irra dhuftanii sana booda setting jettanii search gootu. Windows update kan jedhu jira isheetti click gootu. Sana booda kunoo download and install kan jedhu jira. Isheetti buutanii maal gootu jechuudha. Garuu connection isin barbaada. Connection hin jiraate isheen kun enable taati. Ishee kanatti gaafa click gootan maal godha jechuudha. Wanta barbaachisu hunda asirratti list ni godhetti install ni godha yookiin immoo kompiitara keessanitti download godhe isinii fe'a jechuudha. Retry jettu jechuudha yoo kan dhaabbate jiraate. Ufuma isaa driverii barbaachisan driverii kan sound haa ta'u kan projectorii haa ta'u kan brightness dabaluu hir'isu ta'u haa ta'u kan kamiyyuu yoo ta'e maal godha jechuudha. Ufuma isaa update ni godha jechuudha. Malee drivera install gochuu isin hin barbaadu jechuudha. Kanaaf step by step in Windows 11 tti install goonu yookiin immoo Windows 11 kompiitara keessanitti fe'attan kan amma ilaalle fakkaata jechuudha. Garuu jalqaba irratti maal jedheen ture jechuudha. Namoota kompiitara keessanitti Windows 11 install gootanii fayyadamuu hin dandeenyeef yookiin immoo kiraateriyaa Windows 11 hin guunneef immoo malli 4 jira yookiin immoo optionii 4 jira. Optionii sanas isiniif nama jedheen ture jechuudha. Garuu viidiyoon kun baay'ee dheerachaa jira waan ta'eef viidiyoo sana yeroo itti aanu keessatti isiniif dhiyeessuuf dirqameera jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keenya yeroo itti aanu keessatti namoota Windows 11 kompiitara keessanitti fe'achuu hin dandeenyeef optionii arfan sana qabadheen isiniif dhiyaadha jechuudha. Kanaaf hanga viidiyoo sanaan walitti deebinutti nagaan naaf turaa jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabadha.